Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan qophii raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamisa waxabajjii 23 2022 eegalee jira. Mootummaan Itoophiyaa TPLF buufata xiyyaaraa Maqalee cufe jechuu fi deebii gama Tigraay hin jiru. ኤርፖርት አይታዓቶን ናይ መቀለ ኤርፖርት buufanni xiyyaaraa Maqalee hin cufamne. Buufanni xiyyaaraa kun boba'aa ittiin tajaajila kennu hin qabu kan jechaa jirru malee buufata xiyyaaraa cufne irraa hin jenne. Shawaa Lixaa Baakkoo Tibbeetti barataa kutaa 12ffaa foormulaa herreegaa kalaqe. Ijoollonni qormaatan tiraansii yookaan qormaata biyyaalessaa fudhatan illee bakkee sanaan gaaffiyyoo isaaniif dhufe haala salphaa fi karaa gabaabaa ta'eetiin argachuu ni danda'u. Dargaggoo Gujii anatu nama dheeraa Itoophiyaati jedhu sarkaa qabna. Oduu gaggabaabootti daree wal duraa duubaan kan isinii dhiyeessu an beekaa Toomaati. Xiyyaarotni deeggarsa namoomaa fe'uun gara Tigraay balali'an buufata xiyyaaraa Maqalee akka hin qubanne TPLF dhorkuu mootummaan federaalaa Itoophiyaa hime. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsaarra baaseen sababa kanaan hojiin naannoo Tigraayitti lammiilee haala rakkisaa keessa jiraniif gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu gufataa jira jedhe. TPLF amma duras deeggarsi konkolaataan ergamu gara naannichaa akka hin seenne dhorkaa ture ka jedhe ibsi kun amma ammoo xiyyaaronni qorichootaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa akkasumas nyaata gabbataa daa'immanii fe'uun garas imalan Maqalee akka hin qubanne dhorkee jechuun komate. Dhorkaa kana hawaasni idil addunyaa akka balaaleffatus waamicha dhiyeessee jira. TPLF gama kaaniin xiyyaaronni gargaarsa namoomaa fe'an Maqalee akka hin qubanne dhorkuu waakkate buufanni xiyyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaa Maqalee jiru hanqina boba'aa irraa kan ka'e yeroof tajaajila kennuu dhaabuu hime. Dhimma kanarratti BBCf ibsa ka kennan hangaa olaanaan TPLF Yohaannis Abrahaa kana jedhan. ኤርፖርት አይታዓቶን ናይ መቀለ ኤርፖርት እንታይ ኮይኑ ዕፅዋ ስለዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ buufanni xiyyaaraa Maqalee hin cufamne. Tigraay ugguramtee mootummaan Itoophiyaa boba'aan akka seenu ayyamu waan dideef hanqinni boba'aa jira. Kanaaf buufanni xiyyaaraa kun boba'aa ittiin tajaajila kennu hin qabu kan jechaa jirru malee buufata xiyyaaraa cufne irraa hin jenne. Mootummaan Itoophiyaa kana kan jechaa jiru waan silaa erguu qabu hambisuu waan barbaadeef ifa gochuudhaaf xiyyaaronni Finfinnee ka'anii dhufan qubachuu hin danda'an jedhamee hin dhorkamne. Akkas gochuun hin danda'amu. Erga Maqalee ga'anii booda garuu buufata xiyyaarichaa tajaajila akka kennu gochuudhaaf boba'aan hin jiru kan jenne. Kun kan ta'e kaleessa irraa eegaleeti. Xiyyaarri deeggarsaa fannoo diimaa har'a qubachuu qabu. Sababa ibsa mootummaan Itoophiyaa baaseen osoo hin dhufin hafeera. Kana kan godhaniif akkuma barame gara Tigraay deeggarsa akka hin seenne dhorkuufi. Nuti xiyyaaronni gara Tigraay akka hin dhufne sababa dhorknuuf hin qabnu. Uummanni keenya deeggarsa barbaada. Kanaaf deeggarsa ariitiidhaan akka seenu barbaanna. ምክንያት የለን ህዝብና ሓገዝ የድልዮ ሓገዝ እውን ብቕልጡፍ ከኣቱ ንደሊ ካብ ማርች 24 ጀሚሩ Bitootessa 24 erga waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'amee booda haga tokko boba'aan dhufaa ture. Kun kan barbaachisu keessaa 10% yookiin immoo 11 kan ta'udha. Hanga ammaa isa qusannee fayyadamaa turre. Ammasuma waan dhumeef boba'aa ittiin buufanni xiyyaaraa tajaajila kennu akka hin qabne sababii kanaanis hojii akka dhaabe dhaabbilee gargaarsa UN dabalatee dhaabbilee biroo Tigraay keessa jiran beeksifnee jirra. ናይ ትፈልጦውን ተገይሮም እዮም ዝፈትዉ Itoophiyaa keessatti waggaa waggaan daa'imman 5,000 ta'an dhibee miila jallataa yookiin cleft foot jedhamuun waliin dhalatu. Dhibeen kun uumamaan kan dhufuu fi yeroon hin wal'aanamu yoo ta'e rakkoo hanqina qaamaa deemuu nama dhorku umurii guutuuf turu uuma. Biyyoota adda addaa keessatti dhibee kana wal'aanuu irratti kan hojjetu dhaabbata Hopeworks International Director damee Itoophiyaa fi ogeessa fiiziyooteraappii kan ta'an obbo Wandashawaa Barraa maalummaa dhibee kanaa fi wal'aansasaa BBCtti akkanaan dubbatan. ቆልማማ እግር ማለት የአፈጣጠር ችግር ሲሆን rakkoon miila jallatuu jechuun rakkoo uumamaan dhufu yoo ta'u miila daa'imaa gara gadii yookiin gara keessaatti dhiibee jallisu jechuudha. Amma sadarkaa saayinsii ammayyaa irra jirrutti dhibeen miila jallataa kun yookiin cleft foot jennu maalirraa akka dhufu hin beekamu. Dhibeen kun miilli akka jallateen bakka koronyoo irratti akka goggogu waan taasisuuf daa'imni sun miila isaa sochoosuu hin danda'u jechuudha. Kun ammoo daa'imni kun yeroo guddachaa dhufutti yeroo deemuuf barbaadu akka deemuu hin dandeenye taasisa. Dhalli namaa tokko tarkaanfachuuf yookiin immoo adeemuuf miilli isaa qajeelaa fi diriiraa ta'uu qaba yookiin digirii 90 ta'uu qaba. Kanaaf daa'imni kun sochiin isaa kan daangeffame ta'a. Rakkoonni guddaa garuu yeroo guddatutti carraanni jireenya isaa guutuu rakkoo hanqina qaamaan jiraatu
parsantaa 100 ta'u. Addunyaa irratti yommuu ilaallu daa'imman 800 dhalatan keessaa 3 dhibee kanaa waliin dhalatu. Itoophiyaa keessatti waggaa waggaatti daa'imman 5,000 ta'an dhibee kanaa waliin dhalatu. Kun Afrikaa keessatti Naayijeriyaatti aansuun sadarkaa 2ffaarra jirra jechuudha. Dhibeen kun wal'aansa poonsitii jedhamu qaba. Wal'aansi kun sadarkaa 2 qaba. Inni jalqabaa wal'aansa miila jallate kan itti qajeelfamu wal'aansa jeessoodha. Erga miilli kun qajeelee booda immoo wal'aansa qopheetu taasifama. Sababiin isaas wal'aansa isa jalqabaan daa'imni kun ol ka'aa deemuu yoo danda'eyyuu hanga umurii ganna 5tti carraan dhibeen kun deebi'u bal'aadha. Kanaafidha wal'aansi kophee kun hanga umurii ganna 5tti kan itti fufu. Wal'aansi kophee kun miilicha fayyisuuf osoo hin taane miilli kun deebi'ee akka hin jallanneef kan gargaarudha. ቀጥ ያለውን እንደገና እንዳይመለስ ለመከላከልና ለማስጠበቅ ነው ማለት ነው። Qophii raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti oduu gaggabaaboon isinitti hima. Koomishiniin mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ajjechaa Wallagga Lixaa ganda toleetti raawwatame irratti aangawoonni Itoophiyaa qorannoo walabaa fi gadi fagoo akka gaggeessan gaafate. Itti dabaluunis ajjechaa sukkanneessaa kana hordofuun kanneen butamanii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an nageenyi isaanii mirkanaa'aa akka qabu Koomishinar Olaantuu Miisheel Baashelet gaafataniiru. Qorannoon godhame kanneen ajjechaa kana raawwatan itti gaafatamuu qabus jedhan. Gaanaan godambaa guddicha seenaa Afrikaa sirreessa jettee ji'a hagayyaa dhufu xumuramu ijaarsisaa akka jirtu beeksifte. Kaayyoon godambaa Pan African Heritage Museum jedhamu kana seenaa Afrikaa sagalee mala aadaa fi Afrikaatiin galmeessuu fi ibsuudha jedhu kanneen yaada ijaarsa godambaa kanaa maddisiisan. Hakimoonni taphataa kubbaa miilaa duraanii Diego Maradona 8 maalna dhibdeedhaan lubbuun isaa akka darbu godhaniiru jechuun himataman. Taphataan kun sababa hanqina yaala gahaa fi hordoffii itti fufaa dhabuun du'ee jedhan gareen hakimoota du'a isaa boqotan. Maradonaan bara 2020 ji'a sadaasaa keessa umurii waggaa 60 ture ka boqote. Doktoroonni Afgaanistaan balaa kirkira lafaa kaleessa biyyattii keessatti lubbuu namoota 1,000 olii galaafateen daa'imman hedduun ajjeefamuu akka hin oolle himan. Kirkira lafaa maagniitiyuudii 6.1 lakkoofse kanaan miseensonni maatii ishee namoonni 19 jala ajjeefamuu dubartiin tokko BBC'tti himteetti. Oduun galgala kanaaf qopheeffanne isaanuma kana. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti barataan kutaa 12ffaa foormulaa herreegaa salphaatti hubatamuu fi yeroos qusatu kalaqee ittiin beekamtii argadheeraa jedha. Foormulaan inni bara kana kalaqe kun sadarkaa aanaa fi godinaa bira darbee sadarkaa Oromiyaatti beekamtii argachuu manni barumsaa barataa kanaa himeera. Barataan umurii ganna 19 Fayyisaa Tafarii amma durallee foormulaa herreegaa kalaqee dhuunfaan itti gargaaramaa akka ture BBC'tti himeera ka dubbisee Zalaalam Dureessaati. Formulaan argadhee herrega irratti barnoota herregaa kutaa 12ffaa arithmetic sequence kan jedhu jalaati. Formulaan kun kan inni hojjechuu gargaaru arithmetic sequence jalaa the sum of n term kan jedhu ida'ama lakkoofsotaa wanna jedhu haala gabaabaatii fi yeroo dhiyootiin akkamittiin bira ga'uu dandeenya kan jedhu hojjechuu danda'a. Formulaan arithmetic sequence jala jiru ture Gaussiitiin kan argamee turedha. Inni suni kan hojjetu yeroo ta'uyyuu yeroo baay'ee waan qusanneedhaaf akkamittiin bira ga'amuu danda'ama karaa salphaa fi haala salphaan hubatamuu danda'u kan jedhudha. Dhimmi barataas immoo haala qormaata irratti yeroodha waan qoramuudhaa fi yeroo akkamitti gabaabsinee bira ga'uu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha. Ijoollonni qormaata intiraansii yookaan qormaata biyyaalessaa fudhatan illee safara sana yookaan bakkee sanaan gaaffii yoo isaaniif dhufe haala salphaa fi karaa gabaabaa ta'eetiin argachuu ni danda'u. Foormulaa isa duraatiin fakkeenyaaf gaaffii walxaxaa yoo ta'e yeroo hagam fudhachuu danda'a ture? Tilmaamaan inni kan duraa barataan cimaan tokko kan hojjechuu danda'u yoo cimee daqiiqaa 3 yookaan 4. Kan ammaa immoo jalqabaaf dhuma ishee qofa gaafata. Ulaagaa inni gaafatu waan ta'eedhaaf barataan kileveriin sun lakkoofsi ittiin guddatiin malee daqiiqaa tokko gidduutti fixa. Kana darbee immoo ispeesii waraqaawwan baay'eellee sirriitti kan qusatudha. Foormulaa kana argachuuf ani kanan yeroo irratti dabarse tilmaamaan naannoo ji'a tokkooti. Kanan argadhee mana turse immoo naannoo ji'aatii waliigalaa hiriyoota kootti baasuudhaaf ji'a 2 ol kan inni ture jechuudha. Kana durallee foormulaa manaatii akka sekriitaatti nan qaba. Inni sun kaayyoo koo ta'ee irratti hojjedhee foormulaa karaa gabaabaatiin kan hojjetamu hojjetteen kutaa 10ffaatti callisee manan kaa'een ture. Arithmetic sequence kanarratti immoo hiriyoota koo waliin barattoonni keenya itti haa fayyadamanii kan jennu walii gallee isaanitti erga agarsiiseen booddee barsiisotatti agarsiifne. Direektarri mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Baakkoo Tibbee obbo Balaayee Bayyanaa akkaataa foormulaan barataan kun kalaqe itti mirkanaa'ee beekamtii argate akkas jedhu.
jalqaba barsiisaa isaa kutaa sana barsiisutti argisiisee kalaqa kan argadheera jedhee barsiisaa sanatti beeksise. Barsiisaan sun ilaalee qormaatallee ittiin qoree gaafa laalu foormulaan sun foormulaa sirrii ta'uusaa hubate. Innis sanarra dhaabbatee dipaartimentiin herregaa waliitiin ta'anii isa madaaluuf yaalanii. Gaafa madaaluuf yaalan foormulaan sun foormulaa sirrii barataaf ifaa ta'uu danda'u sadarkaa kamittuu kan beekamtee argachuu qabu jedhanii isaanis sadarkaa dipaartimentiitti mirkaneessanii dabarsanii mana barumsaatis. Manni barumsaas akkuma kana barsiisota naachuraal saayinsii ta'anii fi barsiisota hunda walitti qabee barattoota walitti qabee barataan sun akka inni dhiyeessu taasisne. Erga dhiyeessee booda dhiyeessiisaa sanarratti dhaabbannee aanaatiif gabaasne. Aanaanis dhufanii foormulaa sana madaalanii wanti kun waan haaraadha waan ta'eef qaama laallatuuf gabaafamuu qabaa jedhanii yuunivarsiitii Amboofis gabaasanii godinaafis gabaasanii. Godinni Oromiyaaf gabaasee amma saayinsii teekinooloojiitti deemee wantichi Adaamaa irratti akka Oromiyaatti waamamanii ittis madaalamee foormulaan argame kun foormulaa sirrii ta'uusaa mirkanaa'ee amma sadarkaa ministeeraatti deemeera. Beekamtii isaan amma waamanii nuun laanne sadarkaa Oromiyaatti garuu beekamtii argatee badhaasa argateeti kan inni dhufe jechuudha. Xumura irratti Itoophiyaa keessatti dheerina meetira 2 fi seentimeetira 25 riikordii nama dheeraa qabatee kan jiru Naga'oo Jimaati. Amma garuu godina Gujii irraa dargaggeessi umurii ganna 24 Awwaluu Buxxuullaa lakkii ani isarra nan dheeradhaa jedha. Dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 35 akka ta'es hima. Turtii maatii olaanaa waliin taasiseen Awwaluun yoom dheeraa ta'uusaa akka hubate himuudhaan eegale. Umurii 15 gadi irraa namoota hiriyoottan kiyyaa irra jira malee dheerachuu kiyyaa hin beekne ture. Yeroo mana barumsaa kutaa 6 kutaa 5 baradhu ijoollee fuuldura yeroo ta'u barattooti waan argineef duuba ta'inaan jiru. Innaa 15 darbe 16 bahu hunda namaayyuu caale. Eegasii caammaallee argachuu hin dandeenye godinni keenya Gujii sun gara keenyaa kanaan mooyyalee kanaan caammaa warra gurguddaa dhufa. Karaa kanaan caammaa 46 argataa ture. Sulli naqabaatuma deemaa gara 50 bahee 48 fi 50 jidduu kaawwadhama. Isa lammaffaa ammoo yeroo makiinallee konkolaataan deemu bakka na qottisu iddoo nama lamaa qabataa namni bira ta'ullee nu dhiphisaadhaan. Yoo fedhe kan nama lamaa kaffaleetuma fadeema. Amma namni dheeraan Itoophiyaa keessatti gammaa beekamu Naga'oo Jimaati meetira 2 fi seentimeetira 25 waa'ee isaa dhageesseerta Naga'oo quba qabdaati. TV irratti ilaalaan ture. Qara beekeen turre. Hagas dhufee Finfinnee lakkame beeke malee qara beekeen turre. Amma Naga'oo nan caalaa ijaartaati. Warri lakka'ee Naga'oo hin darbitaa kiiloodhaanis kiiloon qaddaa achi namarraa beekumuu qaddaa yeenis buukirra galmaa'uu qaddaa naan jedhanii namoonni nagorsee agasiin miidiyaa dhiyaatu. Kanaafuu namni dheeraan Itoophiyaa keessaa naa ijaartaati. Boruu dhufuu danda'a. Nami amma as keessa dheeraa ana jedhee yaada. Naga'ootu argite maal jettaan? Naga'ootu argee nama kenna ilma Oromooti hin jaaladha. Ani osoo inni caalellee itti gammada malee nan gaddisiisu. Isa ammoo osoo dhaggee yoo caalellee seentimeetira 10 ta'uu danda'a kallattumaa itti haasawa. Hiriyaa kiyya. Ennaa namoota itti haasoftu rakkatu. Namoota gaggabaabaa yeroo itti haasawu. Isa dhiisii anuun fokkiin ceera bikko. Maali? Inni ol ilaalaa hangati ilaalaa namni kun dhaloota na dursa. Ana ammoo hojjaa kennaa waaqaatiin naa kenne waan kanaaf garuu isa doo arge hiriyaa kiyyaa nama dheeraa gosa kiyyaatiin nan jaaladha baay'ee. Ayyee kanarra waaqi si dheeressin inni ammoo sigaa. Kana hunda beektaa waaqatti dheeressee muti. Yoo itti dabalallee komiin qabu waaqi naa dheeressu umuriillee hojjaallee waan hundaanuu waaqi anaa dheeressu jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya kaarraaf qopheeffanne isaanuma kana odeessawwan har'a isiniif qopheessinee fi kanneen biroo toora marsariitii keenya www.bbc.com/afaan-oromoo akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo irraa argattu. Sagantaa wal fakkaataan bor walitti deebina agasittuu horaa bulaa deebana.